afuri lakkoofsa 13 irraa yeroo kaanu jabina gooftaan anaaf kennuun wanta hundumaa gochuu nan danda'a jedha. Mana kana kee kan jirtan hundi keessan na wajjin akka dubbiftan nan barbaada sagalee guddaadhaani. 1 2 3 jabina gooftaan anaaf kennuun wanta hundumaa gochuu nan danda'a. Namni hundumtuu dubbisaa na wajjiniini. 1 2 3 loud speak sagalee kee dabala dubbisaa ammayyu. Sagalee kee xinnoo isheetti dabalaati amantii sitti dabalaati dubbisaa macaafa kana. Jabina gooftaan siif danda'ameera. Mata duree jedhu irrattan isinii wajjiniin yeroo fudhadhaa. Siif danda'ameera. Haleluuyaa. Maal ta'eera? Nama simbira jiru qabaatii amantiidhaanii yeroo 3 siif danda'ameera dharraasaati. Dabala itti maammayyoo. Dabala itti maammayyoo. Harka keen ol kaasa namni amantii mana kana keessaa naa danda'ameera dhaayyaati. Fi dabala dhaayyaa jedha ammayyoo. Yeroo sadaffaa dubbadha ammayyoo. Ergaatu jira ganama kana waa'ee keetiif. Erga gaafa dhalatteetii kaasee wanti si dide wanti si dadhabame sun ganama kana kaasee maal ta'eera? Maal ta'eera? Maal ta'eera? Hayli bammisateኝ በክርስቶስ ሁሉን ስንቱን ይችላል? ሁሉን ይችላል ጀለ namni waaqayyo ጳውሎስ maaliin danda'ame isa jedhu qabxii tokko maaliin danda'ama wanti isin jireenya keessan keessatti dadhabdan wanti nuyi dadhabnu maaliin danda'ama isa jedhu Yesus Kristos jabina Yesus Kristositti amanuudhaan wanti jireenya keessan keessatti isin dadhabdan wanti hin danda'amne tokko hin jiru. Jabina Yesus Kristositti amanuudhaan wanti nuyi jireenya keenya keessatti dadhabne wanti hin danda'amne tokko hin jiru. Yeroo tokko xinnoo yoo barannee barumsa keenya ayyaanna innis gaariidha. Yeroo tokko xinnoo yoo waa qabaannee qabeenya keenya ayyaanna innis gaariidha. Yaalanii ilaaluun gaariidha. Yommuu akkuma carraa nama wayii qabaannee nama ayyaanna innis gaariidha. Yaalanii ilaaluun. Warri kaan immoo humna isaaniitiin yaadu gaariidha innis humni jiraannaan. Warri jabina isaanii Yesus Kiristoosin godhatan garuu biyya lafaa kanarraa wanti isaanii hin dandeenye tokko hin jiru. Meeqa tokkotu hin jiru waan isaanii hin dandeenye. Mee warri humni keessan Yesus ta'e harka keenii jedha humni koo Yesus jedha. Humni koo si faarfataan tokko humni keenya eenyudha? Yesuusidha. Phaawulosi humna Yesus Kiristoos kana naannoo waggaa 28 aga 30 ta'u Yesus kun eenyudha inni jedhee nama ijaazuuriidhaan isarratti paartii ijaaraa hojii ergamoota boqonnaa 8ffaa irratti ijaazuuriin nama isayyuu dabarsee kennaa ture. Hojii ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti garuu biyya tokko magaalaa tokko wangeela lallabuudhaaf utuu deemu balleessuudhaaf utuu deemu hojii ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti samii saaqeetu irratti mul'ate Phaawulos irratti. Erga gaafa sana Yesus Kristos wajjin wal arge Phaawulos. Hojii ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 20 irra gaafa dhaqanii dubbistan Phaawulos namni waaqayyo naannoo biyyoota 13 ergaa barreessee Ibroonni isas miti jedhu warri hiikaa itti kennanii biyyoota 13 kanatti yeroo xalayyaa barreessu biyyoota 3 mana hidhaa keessa taa'ee 10 hidhaan ala taa'ee ergaa Roomaatti, Qolaasaayisitti, Qorontoositti, Efesoonitti biyya Filiphisiyoositti utuu xalayyaa hin ergin waa'ee Yesus Kristos kana biyyootaaf xalayyaa utuu hin barreessin fuuldura biyyootaaf ergaa utuu hin barreessin fuuldura jabina Yesus Kristos kana beektootatti xixiqqaatti guddaatti wallaalaatti utuu hin dubbatiin fuuldura eenyudha inni dheetu barbaada eenyudha inni gaafata ture. Baay'ee waan sin ajaa'ibu hojii ergamoota 9 irratti Yesus
ofii isaati itti mul'ate namni tokko ganama kana Yesuusitti mul'atu. Aamen. Hojii ergamoota sagal jaarratti samiin saaqeetu itti mul'ate. Sagal jaarratti lafa dha'ee Yesuus wajjin wal arge. Sagal diddama dhaqaa dubbisaa. Hojii ergamoota sagal diddama dhannee yoo dubbifne maal jedha isinitti fakkaata? Hojii ergamoota sagal diddama tajaajilumaaf waltajjii jalqabaa akka qabateen Phaawulos maal jedha isinitti fakkaate? Yesuus Kiristoos naa hin galle natu hin hubanne natu hin barre malee inni dhuguma ilma Waaqayyooti jedhee lallabe jedhe. Eenyurraa jalqabe Phaawulos tajaajila isaa? Yesuus Kiristoos irraa jalqabe. Yesuus Kiristoos inni dhuguma ilma Waaqayyooti. Ergamoota sagal diddama gaafa dhaqxan Yesuus ilma Waaqayyooti. Siniyuuna wajjin dubbadha. Yesuus ilma Waaqayyooti jedhaati. Yesuus ilma Waaqayyooti. Ilma Waaqayyoo satee kanarraa tajaajila isaa gaafa inni jalqabu. Tajaajila isaa gaafa inni jalqabu. Biyyi sun waa'ee isaa gaaffitti akka galan inni kun macaafichuma irra jira. Ilma Waaqayyoo kanarraa tajaajila jalqabe. Jabina isaarraa jalqabe. Guddummaa isaarraa jalqabe. Dandeettii isaa dubbachuurraa jalqabe. Dandeettii Yesuus Kiristoos kana gaa biyyootatti yeroo dubbachaa ture warri hiikaa macaafaa gaafa lafa kaa'an hojii wangeelaaf yeroo adeemaa ture namni Waaqayyoo namni guddaan kuni adeemsa gurguddaa sadii adeeme jedhu warri hiikaa itti kennan. Tokko adeemsa marsaa tokkoffaa kan jedhu, adeemsa marsaa tokkoffaa, adeemsa marsaa lammaffaa, adeemsa marsaa sadaffaa kan jedhutu jira. Biyyan har'a ganama waa'ee ishee isinitti himaa jiru kanaafi adeemsa marsaa gurguddaa sadii adeeme kiyaa. Adeemsa isa marsaa lammaffaatti biyya Awurooppaa keessaa gara biyya maqaan ishee Filiiphisiyoos jedhamtu kanaa dhufa. Biyya Awurooppaa keessaa gara biyya maqaan ishee Filiiphisiyoos jedhamtu kanaa dhufa. Hojii wangeelaati. Biyya Filiiphisiyoos kana hojii ergamoota 16 dhannee gaafa dubbisnu hojii ergamoota boqonnaa 16 irraati. Lakkoofsa 11 kaasnee namni naannoo sana jirtan nu dubbisuu dandeessu. Naannoo sana kan jirtan nu dubbisuu dandeessu. 16 11 kaasnee yoo dubbisne gara biyya kanaa dhufa. Gara biyya Filiiphisiyoos kanaa dhufa. Lakkoofsa 11 namni tokko yoo nu dubbisee natti tola. Biyyi kun Filiiphisiyoos ishee jedhamtu kun hundi keessan beektu. Mootummaa Roomaadhaan erga koloneeffamte. Mootonni Roomaa magaalaa Filiiphisiyoos kana keessa baay'inaan buufatu. Smart city, magaalaa baay'ee bareedduudha. Biyyattiin kun biyya baay'ee bareedduudha. Before Christ naannoo bara 168 keessa warra Roomaadhaan yeroo erga koloneeffamte moototiin Roomaa magaalaa kana keessatti addaaraasha adda addaa ta'u yeroo qophii adda addaa ta'u magaalaa kana keessa akka isaan buufatan biyyattiin baay'ee biyya bareedduu akka isheen taate biyya Awurooppaa keessaati biyya baay'ee bareedduudha. Biyyi Filiiphisiyoos jedhamtu kun kutaa biyya Maqedooniyaa keessaati biyya baay'ee bareedduu akka isheen taate. Gara biyya kanaa hojii ergamoota 11 irratti dhufa namni Waaqayyoo Phaawulos. Namni naannoo sana jirtan dubbisuu dandeessu. Argatte? Ergamoota 11 biyya baay'ee bareedduudha. Kutaa biyya Maqedooniyaa keessa. Baay'ee biyyatti xiqqoo isinitti mee darba. Biyya kanatti wangeela lallabe. Biyya kana utuu karaa deemaa utuu jiruuti biyya Filiiphisiyoos kana dhufa gaa. Biyya kanatti wangeela jalqaba lallabee biyyuma kana keessattis immoo wangeelaaf qabamee reebamee hidhameera Phaawulos. Ergamoota 16 bira jiran kun 11tti yoon sin deebise waa'ee magaalatti argitu achumatti utuu adeemaa jiru gara biyya Filiiphisiyoos jedhamtu kana akka inni dhufe dubbata. Sagalee Waaqayyoo kutaanu yamma ilaalaa jirru kun baay'ee beekamtuudha. Magaalatti Filiiphisiyoos jedhamtu kana keessatti dubartiin biyya Tiyaatiriyaa naggaadee taate. Naggaadee carqii naggaadee taate. Liidiyaa kan jedhamtu biyya Filiiphisiyoos kana keessatti naggaadee uffataati. Akkuma namoonni baay'ee kunoo Dubaayitti biyya kana fidanii carqii nagadan
markaattooti fuudhanii kutaa biyya kana keessatti akka faafalan akkuma kana dubartiin kun naggaadee carqiidha. Carqii naggaadeedha. Lidiyaa kan jedhamtu kun dubartiin Lidiyaa jedhamtu biyya Filiphisiyoos keessatti namni Waaqayyoo wangeela dhaabbatee lallaba. Phaawulos akkuma narra isinitti dubbataa jiru kana yeroo wangeelli lallabamu inni kaan irra akkuma irraa inni kaan immoo gurra isaatu banama akkuma irraa. Macaafa irra jira kunis ergamoota gaafa dhannu gaaf tokko Phaawulositu wangeela lallabu dargaggeessi maqaan isaa Ayixooqos jedhamu gurra maannoo irra lafa dha'e gamoorraa lafa dha'e fooqirraa lafa dha'etu du'eedha. Tuurra fuudhee waldaa keessa inni tokko immoo tu wangeelli lallabamu gurra isaatu banama. Dhaloota warri tokko tu wangeelli lallabamu ras tu faarfatamuutu itti raajamu warri kan biraa immoo gurra isaanii banama tu wangeelli lallabamu. Gidduutti ergaan isinii qaba. Utuu wangeelli kun lallabamu ganama kana Hafuurri Qulqulluun dibbee gurra keenitti isinii qabu. Deebi'adhaati ameen jedhaa. Hafuurri Qulqulluun dubartii Lidiyaa jedhamtu naggaadee kana utuma Phaawulos lallabaa jiru Hafuurri Qulqulluun dhaqee gurra qalbii isheetitti bu'e. Mee harka kee gurra kee irra kaa'adhaa. Bakka isin gidduu jira. Isti ameen jedhaa. Hafuurri Qulqulluun gurra qalbii keenii isiniif qaban. Dudduuba kan jirtan isinii kaasa. Phaawulosi biyyi sun xiyyeeffannoo guddaa akka isaanitti kennan wantoota Phaawulos barbaade xiyyeeffannoo guddaa akka isaanitti kennan yookaan iddoo guddaa akka isaanitti kennan wantoota Phaawulos barbaade ariifachiisee man wantoota shan isinii kaasa. Waan baay'een dubbadhu wantoota ijoo biyyi sun iddoo akka isheen laattu xiyyeeffannoo guddaa akka isaanitti kennan Phaawulos barbaade ariifadheen wantoota shanan tokko isinii kaasa. Inni jalqabaa wanti akka isaan xiyyeeffannoo guddaa itti kennan namni Waaqayyoo Phaawulos barbaadu maanni yonnaayno Filiphisiyoos 1:27 wangeeladha. 1:27 wangeelatti akka isaan iddoo kennan barbaada namni Waaqayyoo. Maalittiin jedhee wangeelatti dhaloonni wangeelatti iddoo kennu iddoo argata. Manni wangeelatti iddoo kennu iddoo argata. Biyyi wangeelatti iddoo laattu iddoo argatti. Hara namni baay'een maaf salphate biyya kana kiyaa waldaa baay'een maaf salphate kiristiyaanonni baay'een mana namoota baay'ee keessaa vaaliyuu isaa dhaloonni vaaliyuu wangeelaa gadi buusu jireenyi isaa gabbu'a biyya kiyaa siyaasi isaa gabbu'a biizinasiin isaa gabbu'a beekumsi isaa gabbu'a gaa'elli isaa gabbu'a. Har'a dhaloonni baay'een wangeela lafa waan kaa'eef waldaa kiristiyaanaa keessatti arra sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo laphee namoota baay'ee keessatti mana namoota baay'ee keessatti jireenya namoota baay'ee keessatti iddoo dhabeera. Mee harka kee ol kaafadhachuu ergaatu jira waa'ee keetiif. Inni kun miimoorii mataa keetii miimoorii sammuu keetii keessaatii iddoo guddaa qabatu. Itti dabalaati ameen jedhaa. Waan lafa kanaa waan dhibboo waan kuma walitti himuu danda'a dhaloonni kun arra garuu sagalee Waaqayyoo kan luqqisii lama ol duukanatti mette kiristiyaana baay'ee gaafatte luqqisii tokko iyyuu mataa isaa keessatti himuu hin danda'u. Gin kiristiyaanoo namoota baay'ee keessa sagalee Waaqayyoo iddoo dhabeera. Phaawulos maal jedhe sitti fakkaata? Jara kanaaniin amma garuu akka warri wangeela Kiristoos fudhatan mee warri wangeela fudhatan nama warri fudhan si fudhachiifnaan amma garuu akka warra wangeela Kiristoos isin warra wangeela Kiristoos fudhatanidha. Nama si bukkee jirutti gafaa godhiiti ati nama wangeela Kiristoos fudhatteedha jedha. Amma garuu akka nama wangeela Kiristoos fudhate jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraani isin inni bidi maanni kan biraa jira eeyyee ardanni baay'ee gara wangeela kan biraatti kan inni ka'ee jiru kan inni kaatee jiru. Warra Galaatiyaaf immoo gaafa barreessu Phaawulosi Galaatiyaa boqonnaa 1 gaafa dhattee dubbistan boqonnaa 1 lakkoofsa 3 4 5 6 gaafa dhattee dubbistanii attamitti akkas ariifattanii gara wangeela kan biraatti kaataniidha. Nama si bukkee jirutti gara wangeela kan biraatti hin kaataniidha. Wangeela kan biraa jira har'a Yesuus kan biraa ayyaana kan biraa dibata kan biraa mootummaa Waaqaa kan biraa waldaa kan biraa gooftaa kan biraa gara kan biraatti dhaloonni kun kan inni ka'ee jiru. Waldaan kiristiyaanaa gara isheen kaattee jirtu yaa uummata Galaatiyaa attam akka sariifattanii gara wangeela kan biraatti kaatanii
waa'ee fayyinaa yoo dubbanne fayyinni ni dura waldaa keetti lallabamuu fi fayyinni inni har'a waldaatti lallabamu tokko paaster. Fayyina kan biraatu jira. Maa inni fayyinni kan biraa? Yesuusin yeroo tokko yeroo dhattee amantu fayyite bakka kana booddee attee cubbuu kee laaquu dandeessa jedha wangeelli inni lammaffaa amma ba'e. Inni haaraan dhaloonni maxxanfate. Biyya kana keessaatii xalayyaan barreeffamoonni akkasii biyya kana keessaatii haa gubatanii. Wangeela kan biraa jira. Yesuusitti yeroo tokko amantee dhattee cubbuu yoo hojjetteyyuu natiin rakkina qabu warra jedhan. Wangeelli kan biraa warra kanadha. Wangeela kan biraatti ka'eera namni baay'ee, sabni baay'ee. Jireenya keessan keessaati inni kun iddoo qabaatu. More than prophecy. Kadhannaa keenya caalaa jireenya kiristiyaanaati biyya lafaa kana irratti wantoonni gurguddaan sadii wantoota baay'ee ishuudha. Kadhannaa, sagalee Waaqayyoo, amantii. Namicha maqaan isaa John jedhamu naggaadota biyyoota Ameerikaa keessaa waggoota 10 dura sadarkaa keessa warra turan keessaa nama tokkodha. John Maker jedhama. Namichi kuni gaaf tokko interview godhan baay'ee milkaa'ee success eeganii ta'etu interview goonaan maayini dhossaa milkaa'ummaa keetii jedhaniitu gaafatu. Maaliin amma kana milkoofte? Maaliin amma kana guddatte? Dhoksaan guddina keetii maayini jedhaniitu John Makerin interview godhu. John Makerin dhoksaan milkaa'uu kooti dhaladhee waggaa 12 kootti $2 walakkaan kanan bitadhee mana koo keessaa qabu caaffata qulqullaa yookaan sagalee Waaqayyoodhaa jedhu. Sagalee Waaqayyoo dhoksaa milkaa'umina dhalootaati. Warri mana kana kee jirtan sagalee kee baasaatii ameen jedha. Wangeelli dhoksaa milkaa'umina dhalootaati. Dhoksaa milkaa'umina kee nama si bukkee jiru qabiitti bu'itii wangeelli dhoksaa milkaa'uu keetiitu jedha. Wangeelatti iddoo kennaa, wangeelatti gatii kennaa jireenya keessan keessaati. Donald ni dhengan aangootti dhufe. The Bible is the key jedhee gaafa inni viidiyoos argitaniitu baay'een keessan. The Bible is the key yeroo inni jedhu wangeelli qulfii addunyaati jedhee yeroo inni dubbatu. Kanaafi wangeelatti akka isaan iddoo kennan warra Galaatiyaa kanaafi xalayyaa akka inni barreessu argina. Har'a akkuma jalqaba irratti isinii kaasuu yaalee mana baay'ee waldaa baay'ee dhaloota baay'ee keessatti wangeelli namoonni baay'een wangeela yeroo isaan gatii isaa gabbusanii jiran argina. Gatii wangeelaa garuu guddaadha gadi immoo. Anna Roomaa irraallee 1:16 ani wangeelatti illee yoo jedha namni Waaqayyo Phaawulos. Har'a warri kun iyyeellaan argitaniitu karaa kanarra sirbaa deemu gaafa guyyaa isaa qaban. Guyyaa isaa uffatanii warri kan biraasa kuma kan warroonni kan biraasa kuma kan warroonni kan biraasa kuma kan faarfachuu Maaramii, Gabrielii, Mikaa'elii amma warri kan biraa Maaramii, Mikaa'elii, Gabrielii faarfatan Yesuus keenya yoo faarfan Yesuus keenya mee Yesuus hin keetti faarfatamu. Giddi qabaatiin ameen jedha. Mana keessan keessatti argisiisa biyya kanatti achi yeroo baatan waldaa maduwwaadhu walitti dhuftanii Yesuusin hin faarfatinaa achi yeroo baatanii faarfadhaa karaa irratti taaksii keetti biirootti Yesuus isin irraati haa argamu. Dabaliiti ameen jedhu. Yesuus irraati haa urgaa'u. Haa urgaa'u noffatina kiristaanummaa keessan hin dhoksina. Kunoo akka dibbee kanaa suuqatti hin dhoksina kiristaanummaa keessan. Dhokachuun kiristaanni biyya kana jaa wanti yeroo baay'inatti hin tolle dhokachuu barbaadu kiristaanummaa isaanis dhoksuu barbaadu. Yesus Kristos garuu isinii jedha biyya lafaa kanarra yeroo jiraattan waan gurguddaa lamadha jedha. Tokkoffaan maaloodha? Ibsaadha. Ibsaan hin dhokata? Hin dhokatu. Ibsaa eekee ibsaa sagaara gubbaadha. Ibsaan hin dhokatu. Nama si bukkee jirutti bu'itii ati ibsaadha jedha. Kanaaf dhokachuun barbaadeera. Ibsaa jechuun ibsaan hin ifa bakka ifaan akkuma amma ifaaru kana hin ifa. Isin ibsaadha biyya lafaa kana jeettiin iftuedha. Lammaffaan isin maaloodha Yesus Kristos? Ashabo sogit tokkota ashabo ele bashi bunda na barbada isin maal biyya lafaati itti bu'iti ati sogit daayira sogiddaa fi ashabo gidduu garaagarummaa guddaa jira. Sogitti bu'aa sogiddaa asirratti mummiti. Sogitti minyeessa bakka biyya lafaa dhaay biyya lafaa hin minyoomne kana minyeessitu
isin soogidda biyya lafaati kanaaf dhokachuun barbaade argamsiisa wangeela Yesuus keessan argamsiisa wanti akka isaan dinqisiifatan iddoo itti kennan Phaawulos barbaadu waan baay'eedha garuu in case of my time arifadhen xiqqoo dubbadha baay'ee kan isin hin barsiisine akka jalqabarratti isinii kaaseera arra baay'ee dubbadhu wangeelatti gatii dhaloonni kennu gatii argata wangeelatti manni gatii kennu gatii argata wangeelatti waldaan gatii kennitu gatii argata arra waldaa tokko keessa iddoo tokko dubbisiinuu kadhadhu wangeelli akka lallabamu wangeelli sa'aatii akka fudhatu barbaadan waldaa tokko faarfannaa maduwaa irraa profeesii maduwaa waama kan biraa duwwaa wangeelatti iddoo kennuun barbaadu waldaan wangeelatti iddoo laatu iddoo argatti laficha namni wangeelatti iddoo kennu iddoo argatu kanaaf gabaabamatti yaada koo pointi tokkoffaa kana kan yoon isin cuufe wangeelatti iddoo kenna dhaloonni yeroo wangeelatti iddoo kennu maal ta'a iddoo argata lammaffaan Yesuus Kiristoos maal akka isaanii iddootti kennan barbaada jara kana Phaawulosii Yesuus Kiristoos itti akka isaan ilaalan Yesuus Kiristoosin akka isaan dinqisiifatan Yesuus Kiristoositti akka isaan waa'ee Yesuus Kiristoos biyyicha keessatti akka dubbatamu kun barsiisuma Phaawulos akka waliigalaatti Phaawulosii waa'ee Yesuus Kiristoos kana dubbachuu jaallata lafa dhaqutti saba tajaajilu hundumaa biratti waa'ee Yesuus Kiristoos kana dubbachuu jaallata namni Waaqayyo kun maal jedha isinitti fakkaata boqonnaa lammaffaa egaa karaa Kiristoos jedheetu naannoo qabxii gurguddaa kudhanii waa'ee Yesuus Kiristoos kana amala isaa jireenya isaa waa'ee isaa egaa karaa Kiristoos wal gorsuu jaalala isaa wal jajjabeessuu karaa fira qulqulluu tokkummaa qabaachuu gara laafinnaan namaaf yaaduun nuuf kennameera ammas isin warra yaada garaa tokko ta'uudhaan jaalala tokko qabaachuudhaan yaada tokkottis waliif galuudhaan gammachuu koo fiixaan baasaa gad of deebisuudhaan warra kaanis ofirra caalchistanii ilaaluudhaan yaada koo gammachuu koo fiixaan baasaa erga jedhee booddee lakkoofsa 5 irratti yaada garaa isa Yesuus Kiristoos qaba ture sana qabaadhaa jedhetu waa'ee Yesuus Kiristoos biyyicha keessatti dubbata jireenya isaa amala isaa yaada isaa Yesuus Kiristoosin akka isaan ilaalan Yesuus Kiristoosin akka isaan dinqisiifatan Yesuus Kiristoosin akka isaan iddoo kennanii dhaloota sana barsiisa namni Waaqayyoo Yesuus Kiristoos arallee jireenya keessan keessatti moodelii jireenya keessanii Yesuus Kiristoosin baradhaa Yesuusin ilaalaatii deemaa biyya lafaa kanarra yeroo jiraattanii Yesuusin ilaalaa jiraadhaa Yesuusin ilaalaa deddeebi'aa Yesuusin ilaalaatii deemaa Yesuus Kiristoos kana dubbata waa'ee isaa kana dubbata hojii isaa kana dubbata jara kanatti yeroo dubbatu wanti baay'ee namatti tolu inni sadaffaanii jireenya biyya lafaa kana gararraatti jireenya biyya waaqarraa jara kana yaadachiisa waa'ee isa waaqarraa jara kanatti argisiisa 3:20 waa'ee nama waaqarraa ta'uu isaanii akka inni yaadachiisu 3:20 maal jedhaa beektu ergaa kan hundi maal jedhaa 3:20 Filiphisiyoos keessumaan jira 3:20 maal jedhaa garuu nama biyya waaqarraati still loud speak sagalee guddaadhaan nuyi garuu jedhame jedha nuyi garuu jedha namoota biyya waaqarraati jedha waa'ee biyya ishee lafa kanarra jiraachaa jirru kanaatu hin taane biyya isa waaqarraa biyya kana malee biyya kan biraan akka jiru nuyi garuu namoota eessaati nama si bira jiru itti buuti ati nama biyya eessaatidha Kiristiyaanni biyyi isaa Buraayyuus miti Sabbataas miti Jamoos miti Kaanaadaas miti Ameerikaas miti Wallaggaa Arsiis miti biyyi kiristiyaanaa gubbaadha durgoda yeroo biyyi keenya Buraayyuudha biyyi keenya Sabbataadha biyyi keenya Sulultaadha biyyi keenya Heenyaa eessaa jedha nam keenya dur biyyi kiristiyaanotaa eessaa giddi gabaadina biyyi kiristiyaanotaa eessaa Siyor biyyi keenya gubbaatti harka ol kaasa biyyi koo waaqarra jedha Alan kaba waaqarraani alan kaba samiirra dhastaan gaafa faarfatu alan kaba waaqarraani alan kaba samiirra asiiti uleen basoostii dhabuu dandeessu keessumaa biyya kanatti wanti mataa dhukkubbii guddaa namatti ta'u jireenya uleen basoostii kanadha soos baaraattii kanadha si baaseera abarrachi gaa mee warri hin qabne harka ol kaasaa
Qulfiin isaa ganama kana isiniif haa kennamu. Ameen. Achi isii kennee asii isin dhowwatu giddiin qabaatina. Isaaf jiraadhaa malee. Haleluuyaa. Warri Waaqayyo isinii kenne immoo warra mana keessan kireeffatanii galanii ta'anii fi eeggannaa godhaa. Mana kiraa kee turtan isinis jiru waan ta'eedhaaf. Injeekshiniidha isheen kunis fudhadhaa. Sagaameera. Bishaan akka malee dhangalaasi. Gaafa ji'a dhuftee kuma tokkoon dabaluu barbaadan jedhi. Eeggannaa godhiif isheenis booriin kireessi, innis booriin kireessa. Warri mana kiraa eegamu, warri mana kireeffatan natti haaraaru paaster. Warri kireessan natti haaraaru. Gubbaatti sii kennee asii si nowwatu giddiin qabaate. Achi sii kennee asii si nowwatu. Warri achi qabdan gubbaatti qaba jedha. Dhaalan qaba waaqarraanii, dhaalan qaba samiirra. Gamoon qaba waaqarraanii, gamoon qaba samiirra. በጣም የሚገርማችሁ ወርቄዳን ይደቀልኝ ሲጃረሜ ጅሩ ጉባት ወርቄዳን ጉባት ሲጃረሜ ኢንጂነሩን ጎኒ ሳኒ ጉባዳ ዲዛይነሩን ጉባዳ ይጃረሜ ሲጋጅና ባለፈ ከነራፍ መታንጨም ስቴዲየም ታ ገሞ ቀብዳዲ ስቴዲየም ታ ፎቂ ስቴዲየም ታ ብሪ ስቴዲየም ታ ጉባዳ ጅሪኝ ኬሳ namni gubbaatti mana qabdan amantiidhaan beekoo waaqarra jedha raajaa furan. Haleluuyaa. Gubbaadha biyyi ijoollee Waaqayyo. Gubbaadha. Sakana yaadachiisa Phaawulos. Sakana si yaadachiisu barbaada ganama kana daqiiqaa mati noo gamnu keetti. Gubbaadha biyyi keenya biyyi Itoophiyaas miti Kaanaadaas miti eessas miti waaqarra. Qeesiitu kutaa biyyaarra yeroo taa'uti faarfannaa faarfata. Kibila agarii irraa jedhama nan dhaga'e. Maal jedhee faarfata? Addana manan qabnu jedhu faarfannaa tokko duree namni faarfannaa kana beektan. Nama shanjaa torba saddeet sagal kudhan kudha tokko beeka. Eessa laataree jedhu amantoonni. Achi gubbaa waaqarraa. Dhugumaa innoo Yesuus fayyisaadha. Maaliin barteere wangeela isaan natti hime. Dhugumaa innoo jedhu dur. Keesiin kutaa biyyaarra taa'etu addanaa manan qabnu jedha. Eessa laataree jedhu amantoonni. Achi gubbaa waaqarraa. Amanamti duriif amanaan ammayyuu gargaren legaa durii ammaa kana maalitti beektee jettanii yeroo man ijoollee ta'ee jiru nan dhagaa waldaan kiyaa amanaan duriif amanaan amma gargari amanaa haaraatu dhufee waldaatti nammeenna amanaa har'a amma amantoonni irraa akkuma jiranitti agalgaa'ii sobbuu seenaa raajii sobbuu seenaa faarfataa sobbuu seenaa dhanima achumatti nuucessuun amanaan nagaadha jechuudha amanaan ammayyuu rakkina guddaadha kan inni qabu kanaafi amantoonni keedhanii faarfatu waldaa guutanii eessa laataree achi gubbaa waaqarraa qeesiin Finfinnee galee boolee dhamagaa akka nageetti booleetti mana bitateetti galee kutaa biyyaatti warri hafan wayii qeessu maal nuyi asii mana qabnu jedhee ofiisaa booleetti bitatee jaarrate booleetti galee jedhee dhama በቃ ክርስቲያኖonni biyyi isaanii waaqarra biyyi kee waaqarra oduu seetanaan nageeffatina haasaa seetanaan nageeffatina manan qabdu ati kanan qabdu ati sanan qabdu sanis itti tasaasu nageeffatin baasoo baadhaa amiin jedhame nama si bukkee jiruun sanis itti tasaasu nageeffatineedha inni abbaasoo baadhaa'eedha amma gaafa siiti seetana kana ifannu bayi keessaanii hin ba'uudha maaliif qabde hin ba'u birrii guddaan itti baasi 500 itti kaffaleedha yaa fuute seetanni 500 sobduudha miliyoona 2 itti baase tokko seetanee fataa jedhama nan naga'e seetanee fataa jedhama bayi keessaati ati maal gochuun qabde deemi keessaa naan hin deemu maaliif hin deemteennaan ganaa fuudhee addunyaa kanarra naannaa jedha raajiidhaan qeesiidhaan paasteriisa profeesiisa tajaajilu ganaan addunyaa kanarra fuudhee naannaa kee aan deemu jedha seetanni gana biyya kana eessa safara muutee deemtaa jedhanii tajaajilu mee safara muutee deemu barbaaddeennaan Awurooppaa faa Ameerikaa faa Kaanaadaa faa Ingiliz faa achachitti geessu barbaadannaan yoo soo kee abayti kottu kanatti erga Awurooppaa Ameerikaatti keessa deemanatti galee dhaqee wangeelatti lallabaate haleluuyaa seetanni abbaa sobaatee dhaame biyya qabdu ati mana qabdu ati jiraachuu dandeessu kasa saawlaan nama lafa kanarra mee harka kee ol gaafadhu mee siin kadhaa isa si kasasu arraa kaasee Waaqayyo jireenya keerraa mana keerraati haa rakkatu. Kiristaanni ammayi
amma lallaba waldaatti lallaba mu dhaga'u lallaba amma lallaba seexanaa dhaga'u isa waldaatti itti lallaba mu dhaga'u isa kan seexanaa xuruutti barreeffata xuruutti utuu si ta'eedha dhufee harma waldaatti gaafama utuu si ta'e dhaqeeni elektirika faaqa mirgaan qabadhaa ittiin jedha ooyyoo dhuguma itti kaa'ee dhaqee faaqamaa isaa cabate achuma inni ufa lallabaan seexanaa inni kan baratu utuu si ta'e dhaqee bishaan guddaa gama kana jiru kee obbuusa dhuguma itti dhaqee bishaan ichuma kee obbuusa achuma kee attafa lammaffaa si deebitu dhattee yoo kee buute dhattee kee hamburiin jedhaa nama si buqqee jiruun jiraadhuu ittiin jedhaa jiraadhaa tuusi ta'eedha tokko naannoo keenya tuusi ta'ee keen galaanas akkasii obbuusaa jedhe seetanuma tuusi ta'ee gafarsaan nagee obbuusaa jennaani dhuguma itti kaatee tudhattee bishaan bira geesse jennaan warri bishaan eegammaa lejii dhuftee jennaan bishaan kana obbuusuu dhufeedha galeedhaan fuudhee manatti gashan waggaa kana deebitee dhattu ammas dhaqii kee obbuusitti deebitee dhattu dhattee ammasii bishaan kee obbuuftu hin deemtu lafa kanarra jiraadhaa seetana leekkeeffatina Tursee konkolaataa jala nabbuusa. Tursee qoricha maali qoricha maqaan ishee qorichaan tootaan dhuga. Jiraadhu Waaqayyo biyya sii qaba. Giddiin qabaatiin ameen jedha. Biyyatu jira waa'ee kenna. Lafa kana fayyaa ishee hundiistanii deemtu. Waan lafa kana hunda ishee hundiistanii deemtu. Fooqii qabaachuu dandeessu, qabeenya qabaachuu dandeessu, baga qabaattan. Warri hin qabne immoo Waaqayyo isiniif haa kennu. Garuu fudhattanii hin deemtan gaaraantii isiniin ta'u. Waa'ee biyya Waaqarraa yaadachiisa. Saatii kuttinnoodha waan ta'eef baay'ee kan hin dubbanne sila isinitti meera. Biyya Waaqarraa ta'uu kee yaadadhaa jedha namni Waaqayyoo Phaawulos. Biyya Waaqarraatiin nyaagin ሰማያዊ ዜጋ ነን። እስቲ በሉት እኔ ግን በሎስቴ ሰማያዊ ዜጋ ነኝ በሎስቴ ሰማያዊ ዜጋ የሆናችሁት እስቲ አሜን በሉት። ሰማያዊ ዜጋ ነን። ኤርትራም አይደለንም ኢትዮጵያም አይደለንም ሰማያዊ ዜጋ ነን። ዳንኤል መደም ካሌሮ ተቆይና ፋርፈና ወይ ኤርትራዊም አይደለንም ኢትዮጵያዊም አይደለንም ሰማያዊ ዜጋ ነን። ዋይ ቢያረክሮ ተቆ ፋርፈና ከዚ እና ቢየዋ ቀራት ዋይ ዶዋ ቀራ ከቀብደን ሲያለቺሱ በርባዴ ነሱማን እኒ ሰደፋን አከሳን ያደተን ድንቅ ሲፈተን ኬሰ ጅራተን ጳውሎስ በርባዱ ማይኒ justification ዋይ ቀጀሉማ ፊልጵስዩስ ሰገሊራ ዋይ ቀጀሉማ ከነኒ ኑተርግሲሱ ጋዋይ justification እኒ በሩሰ መታሳ ደንዴ በሩሰ ጉዳዳ ከናኒስ አኒ ከን ክርስቶስ ተየ ኤርጋሜራ ኤጋ ቀጀሉማን ኮ ኢሳ ሴራ ኤጉዳን አርገሞቱ ኢንታይ ኢሳ ክርስቶስ ሲቲ አማኑዳን አርገሙዳ ቀጀሉማን ኩን ዋቀዮ ብራ ኢንኡፋ አመንቲ ረትስ ኢንአበታ ጀኤቱ ዋይ ቀጀሉማ ከና በሬሳ በሲሳ ቀጀሉማ ተንጀዱ በሲሳ እኒ ኢቲ አኖ ዋይ ጎንፎ ጀረከና በሬሳ gonfoon kun hundi keessan kan beektan taayipii afushan jira isaan kiyaa gonfoon inni Phaawulosi jara kana barreessu 3:14 irraati gonfoon taayipii gonfoo jiran keessaati waa'ee gonfoo moichaa jara kana barreessa 3:14 irraa argattu isa kana 3:14 deemnee yoo dubbifannu akkas jedha akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf nan kaadha. gonfoon warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuusitti wal nu waameedha. gonfoo mo'ichaa kiristiyaanummaan keenya tajaajilli keenya gonfoodhaafi. gonfoo warra mo'ichaa waa'ee gonfoo badhaasisaa fiigicha baay'ee booddee badhaasaaf dhiyaatu atileetonni akkuma sana kiristiyaanonni biyya lafaa kanarra jirtan jitoonni Waaqayyo gonfoo mo'ichaatu isin dura jira. gonfoo waa'ee gonfoo mo'ichaa kana yaada fiigicha yeroo fiddan yeroo dorgomtanii waa'ee gonfoo fuula keessan dura jiru yaada waaqeffadhaa yeroo fuula Waaqayyo dura jiraattanii kunillee yeroo bal'aan gaafata ammas achirra hin turu. Pointiin inni itti aanu waa'ee jireenya keessa turan sana hunda keessa akka isaan ba'an waan keessa jiran sana kee ba'anii waa'ee jireenya isa fuula waan keessa darbanii fi waan keessa turan keessaa ba'anii waa'ee waan fuula isaanii dura jiru akka isaan yaadan kan inni
jara kanatti dubbatu sadii irra jira inni kunillee sadii 13 irraati akkas jedha sagaleen gooftaa 3:13 irraati akkas jedha 3:13 irraati akkas jedha obboloota koo ani akka nama harka isaatiin isa qaba galfatee keessa of galfatee of lakkaa'u haa ta'uyyuu malee waan tokko nan godha wanta na booddeetti hafe hundumaa yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadhaa jedha waa'ee waan na booddeetti hafe hundumaa irraanfadhee waa'ee waan fuula koo dura jiruuf nan fiiga nan kaadha fuula koo dura waan jirutu jira fuula kee dura waan jirutu jira waaqayyo fuula tokko keessanii dura waan kaa'ee jiru qaba በኋላ ያለ እየረሳው ይላል የእግዚአብሔር ቃል በኋላ ያለ ምን ያረኮ እየረሳው በፊት ያለውን ለመያዝ እጄ ይዘረጋለሁ መርከከን ወልካፈዳ አባከንት መዳከሊያ ጨበከሊያ ዱኩበከሊያ ቦይቸከሊያ ከያዱ ሀለ ወንዱማ ከሌሰከ ከንሲራን ፈጭሱ ፉለከ ድሮ ኡልፍነ ጎዳቶ ጀራ አሜን ነሚ tokko harka duratti qabiti ulfina guddaatu na dura jira jira sagalee guddaadhaan ulfinatu na dura jira jira kabajatu na dura jira jira eebbatu na dura jira jira mo'ichatu na dura jira jira ulfina waaqayyo fuula kee dura kaa'ee jirutu jira balbala waaqayyo fuula kee dura kaa'ee jirutu jira ulfina dura koo jiru ilaaleni dhiise waan baay'ee isaa dabarraa guddatan gama barfatu kabaja dura koo jiru ilaaleni dhiise waan baay'ee isaa waaqayyo fuula tokko keessanii dura ulfina kaa'ee jiru qaba fuula tokko keessanii dura amma sadadala amma mucaa amma argitanii kanaatti fuula tokko keessanii dura waaqayyo balbala kaa'ee jiru qaba ulfina kaa'ee jiru qaba eebba kaa'ee jiru qaba kabaja si dura kaa'ee jiru qaba waaqayyo balbala si dura kaa'ee jiru qaba waaqayyo namni amantii tokko harka kee fuula kee duratti qabi ulfinatu na dura jira jedhi raajii birate maakata jala rabo raba dabali amma ulfinatu na dura jira jedhi raajii birate oh hallelujah madakale akalla koftu sabakale akalla koftu bela kale akalla koftu rakkina kale agodaanni sagoode mata dureesa akalla labbiyo jira tarragana mergaan si qaba waa'ee kee waaqayyo bira ergaatu dhufee jira ulfinatu fuula kee dura jira chaira nama hundaan hin jenne nama amantiidhaan hin jedhe fuula kee dura ulfina kaa'ee jiru qaba waaqayyo fuula kee dura eebba kaa'ee jiru qaba waaqayyo fuula kee dura balbala kaa'ee jiru qaba waaqayyo nama sinduqee jirutti bu'aati ulfinatu si dura jira jedha bakka irraanfadha madaa kaliyaa caba kaliyaa rakkina kaliyaa yaaddoo kaliyaa በኋላ ያለው እየረሳው ይላል ጳውሎስ በኋላ ያለው እየረሳው ምን ያረኮ እየረሳው መከራዬን እየረሳው ለቅሶዬን እየረሳው ማጣቴን እየረሳው ባዶነቴን እየረሳው እቤት ኪራይን እየረሳው የሚያጨናንቅን እየረሳው በፊት ያለው ለማያስ ምን ያረጋለሁ እጄ ማነው እጄ ምን ያረጋለሁ ይላል ይዘረጋለሁ ይላል ዋና ወደቀ ሁሉ ማድራን ፈደኔ ኢሴኔራ ዋና ድሮጅሮ ካንከሎቹ ፈርካኮነን ካፈዳይ ሁለከ ድሮ ፍነቱ ጅራ ካፈካቸው ባራና ካኪያገሉ በቃ ኢየሱስ Pompon kana kakia galu maka Yesus. Dia kafa na maimona. Bara kana kia galu maka Yesus. Dura kejira. Itimu iti dura kejira era. Kameshi kame iti dura kejira era. Amali iti rasi dura kejira era. Ulfina dura kojiro. Ilaleni nisewamba Yesa. Orabashe kama dose baya. Balbala dura kojiro. Ilaleni isiwamba Yesa ebba dura kojru ilaleni isiwamba Yesa ulfina dura kojru ilaleni isiwamba Yesa mena mi ulfina si dura jru namni tokko fi masaratu beeki dende raajatu ofu masaratu beeki ulfina dubbatu mena mi dura ko balbalatu jira dura ko ulfinatu jira dura ko mootummaa waaqayyo jira dura ko dibatatu jira dura ko mana mataa kooti jaarachuutu jira dura ko hojii mataa kooti hojjechuutu jira dura ko eebba guddaatu na dura jira namni jettoonni as keessaa ganama kana harka kee galeera dabalii amee jira namayyo dabalii amee jira namayyo harka kee galeera
keerraati harkisaa jira lana manne jirooti makineetti wayyaa akka keerraati la harkisaa jira la maganeetti na fura qulqullu magineetti kiristiyaanonni ta'e magineetti na fura qulqullu harkisaa jira gara makana harka kee galeera paradossa iyyiti harka koo galeera jedhi Fatina ulfina tu sibra jira tu inne fatina ulfina sibra jira wataka saperia wanam ni sinjeru inne fatina kasi kabagana makana ulfina tu sibra jira nama kedu barbada ulfina na dura jira eda ulfina na dura jira eban na dura jira eda balbalan na dura jira eda baka fula kedro wakayo balbala kaya jira fula kedro wakayo ulfina kaya jira wanta ana bodetta fe mata ko chaba ko lola ko rakina ko ya doko nduma sayran fadde wa fula ko dura jira hisar ka ko kesa galfachura nan kada nan figa da ifade saga farfatu nan figa nan kada fula ke dura ilali adin wai bitake wai mirga ke isi fula ke dura ilali waaqayyo ulfina si barbaachisu karaa kee dura kaa'eera itti qabatina amen jedha nama tokko nama lama nama sadii naan hin jenne ergamoota abiddaa mana kana keessa galanii jiran keessaa namoota sadii duratti waan takka kiraawonni ulfina waan akka gonfoo wayii kan fakkaatu waan akka alaabaa ulfinaa wayii kan fakkaatu waan akka kana namoota kanaaf fuula isaanii duratti namoota kanaaf yeroo isaan akka kennaatti akka namoota kanaatti kennan turatti argamaadha. Tabaliti amen jedhama yoo akka kennaatti yeroo isaan namoota kana harka fuudhii godhanii fuula namoota kanaa dura keetti ka'anii jiran turatti argamaadha. Tabaliti amen jedhi waaqayyoos gidduutti namoota gara ulfinaatti miilla isaanii ariifachiisu kana tabalii sagalee guddaan amen jedhi tabalii sagalee guddaan amen jedhi lafa jirtu kanaatti xiyyaarri ulfinaa si fuudhee deemu ganama kana si rakatu churuza xiyyaarri ulfinaa si fuudhee deemu si ramadameera xiyyaarri ulfinaa gara ulfinaatti si fuudhee deemu si ramadameera transportation isa kaffalameera igaan Yesuus Kiristoos tu si kaffale si katochaan kana booddee adeemsa kaleessa dheengadda deemaa turte adeemta tun taane adeemsa haaraa jalqabna eeyyee mul'ata haaraa jalqabna mata duree haaraa jalqabna ka'e dhaabbadhu mee ati kana booddee maqaan keenyudha ishee amma maqaa mugaa kanaaf maqaa kee gaafadhe Masya apa? Singgidu jira wagai. Amin. Bagana ganus. Amin. Welcome bagana ganus. Amin. Masatia. Matali na keti rasina bawagai. Amin. Itti kawatina dabala amin jeda. Amin. Utubanne kanan duran si chille wanta anu shet. Nugodera warra dura utu bodeanu. Amin. Mormitu Kenya unduma galana nyachise. Ijoollee isaas kabajanii biyya nu dhaachise. Ameen. Tutturtee ta'u tu akka seexanni jedhu ta'e tu akka haalli jedhu ta'e biyya lafaa kana dhaati godaanuun kee bubbuleera ishee. Waaqayyootu ulfina sirra kaayisi jiraachise. Arras waaqayyo karaa kee duraatti waan kasu qaba isheetu. Baga dhuftee ollaanaa guyyaa asuma ollaa maganaati. Waaqayyo dabdaabbee ammeenyaan deemni kee jireenya kee irratti barreessisna. Ganama kana dabdaabbeedhaan inni shaaru as gidduu waan jiruuf xalayyaadhaan inni shaaru as gidduu waan jiruuf xalayyaa diinni kee barreessee diinotuma keetti deebise. Galbataachuu Yesuusin እስቲ ደበላቲ አሜን ጭራ diinotuma keetti deebi'e. የተጻፈ ያለና ያ ተሽሯል። ነገሩ ተገለበጠ። እስቲ አንድ ሰው ነገሩ ተገለበጠ በረሱ እንደገና ነገሩ ተገለበጠ በረሱ ዱብች ገለገሌራ ጀኔሽት እምቤ ቆን ፋይላ መኛ ተቆስራ ሻራሙን አርገሽት ፋይላ መኛ ሽራ ሻራም
faayilaa ammayyaa sirra shaarama diinni bara kana kiya jireenya kee irratti yeroo gurguddaa sadii istaakii jireenya kee gochuuf jireenya kee karaa dhaabuudhaaf yeroo sadii darbate yeroo lamaanuu darbaniiru yeroo tokkotu fuula kee dura jira har'a ganama garuu saba kana ijoollee gallee karaa kee duraatti shaareera fuula kee duratti tarkaanfadhuuti na dura shaarameera jedhi tokko lama ulfinatu na dura jira eegi inni waaqni wasiin jedhee jiru sun siita waan harka kee galuu jira galata isaa qabattee mana keessi dhaabbatta asitti dhuftee dhugaa baata waaqayyo fuula isaa sii deebiseera waa isheetu barka walitti reebaa Sitaera. Bakati kaba sitaera. Hoko. Kabara jala mayo. Namni amanti mana kana yoo jiraate naataera jiraata. Hoko. Yama. Namoota amanaa jiranii balaa ganama kana waa ta'eera. Yoo nama amantii laa waa sitaera. Ameen. Ishee ko galataaf dhaabbata deebii ta'i. Jaallata waaqayyo. Sitaera. Ameen. Inni diinni jedhu hin ta'u jedhanii dhaleetti. Atumti. Oh, kabara inni diinni jedhu hin ta'u jedha gargaaraati. Jedhama inni diinni jedhu hin ta'u jedha. Maqaan keenya ture abbabicha sumadhaan waaqayyoon jaallata. Kanaafi sagantaa diina keetii baay'ee isaa qaraattan bisa gabeechi. Harki waaqayyoo namoota kana gidduutti fiigee dhufe harki guddaan tokko yeroo harka kee qabuun arga. Hareebashaa harka nama lafarraa hin taane harka waaqayyootu. Harki dhufe kuni iddoo itti jirtu jireenya irra jirtu hundumaa kaasee gara iddoo haaraatti gara jireenya haaraatti yeroo inni jireenya kee dabarsu. Waan amma keessa jirtu kana hin irraanfatte. Waaqayyoo galmee haaraa, raga haaraa, xalayya haaraa ganama kanaa kaasee fidee harka keetti yeroo inni kennuun arga. Mana kana keessa namoota gammadan keessaa ati nama tokkodha. Balballi gammachuu ati jireenya kee keessatti gammachuu hin qabdu. Gammachuu hin qabdu abbabeechiin gammachuu hin qabdu. Jireenyi isheen lolamaadha karaa baay'ee amma garuu gooftaan waan si jaallatuuf ganama kana sagammachuu keenyaatu sirraa dha'eera. Ulfina siif qopheessee jiru sanatti jireenya kee dabarsa. Isa waaqayyoo siin jedhetu sii ta'a. Harkatti qabaa isa waaqayyoo siin jedhe sii ta'a jedha. Isa kamtu ta'aaf? Nama si bira jirutti immoo isa waaqayyoo siin jedhe sii ta'a jedha. Anan sodaatinaa bakka jireenya sodaatinaa. Makaram ጨምሯል እኛም ጨምረናል ከመከራው በላይ ጌታ ያኖረናል ሁኔታውም ጨምሯል እኛም ጨምረናል ከሁኔታው በላይ ጌታ ያኖረናል ቤት ኪራይም ጨምሯል ሰገነሬ ነኝኛ እኛም ጨምረናል ሁኔታው ሽንኩርት ምናምን ጤፍ ምናምንም ጨምሯል ምናምን ቶች ሁሉ ጨምሩ እኛም ጨምረናል ዋቀዮ ዋለፈ ከናገረ ራስ ጅራችስ አንድ ሰው እስቲ ገረራ እንጅራ ዳይራ ከሁኔታ በላይ ያኖራቸዋል እስቲ አሜን በሉ ኦ አሜን ጅራ ኬላ ባራዳ ያራ ካሴ ሚራፊ ከጅጅሪ rawaga እስቲ ነምቶኮ ሚራፊ ኮ ጅጅራ ሜራ ጀራ ሚራፊ ከጅጅሪ rawaga ሚራፊ ከጅጅሪራ ሰገንታሃራ ገለታሃራ ቲንዴቢታ ነሞታ Devita namoota balbala ankwaakwatan balbala asis balbala hojis barbada biyya kana deemuudhaaf balbala wayii qosoqosaa namoota afur arifadhaa kottaa sinin kanadha moorri kan agartuu kee walirra buusaati daqiiqatti no sinin kanadheen xumura baay'ee hin turu namoota afur akka carraas gidduu jirtu specially biyya kana deemuu process irra jiraadhu balbala hojii wayii kee galuuf waa yaalaas